السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو جالتمتوتا هردفتوتا سمبوتو بكم جرتم في عكسنا نجار الحمد لله رب العالمين بين نجاراتني الرجال وديسني دفع زيتي رفينسا عبسو دارا هجتني أكمي أكتفا يدمن إسن أجرسيسا كان كفا يدمو دندو ونموتا رفينس كيسا إسن جلا يبتي فلان لكيسا سيرو دي إسن راكسي جدي رفينس كيسا جرا ديرا تشويو قبات إسن ديرسا رفينس ديرسا نباري چلي namni habbifachuu barbaadu rifeensa keessa sirrii habbise inni bareecha isa yeroo hedduu irra deddeebitanii yeroo dheeraaf itti fuftanii ji'a tokko ji'a lama yoo itti dibattanii rifeensa keessan baay'ee bareechisaa baay'ee dheeressaas hin caccabsus dirqama zayituuna qofaa miti amma kan irraa hojjedhu isinitti agarsiisa maal akka qopheeffadhee jiru zayituuna qopheeffadhee jira. Habba soda daakama qopheeffadhee jira. Habba soda jira. Isinumatti agarsiisuu fi kan daakames jira. Meeshichas itti buufadhee qopheeffadhee jira. Anasitti maankaan lama waan barbaachisuuf maankaan lama asitti buusaa jira. Maankaan lama nagaa. Asii isa kana lamaanitti buttadheen kaawwadha. Ji'a sadii ji'a lama walitti fayyadamaa jechuudha. Gaarii kadhu hundumayyuu itti dibadhee sa'aat akka sa'a lama tursiisee dhiqadhaa jechuudha. Guyyaa rifeensa kiyya dhiqadhu rifeensa kiyya guyyaa hunda dhiqadhu torbaanitti al takka al lama dhiqadhaa. Sababni isaas rifeensa yeroo hunda yoo miicanii jedhan keessattuu rifeensa keenyaaf rifeensa habashaatiif gaarii waan hin taaneef uummata arabaa jechuudha. Kanaaf ibiddarra kaa'ee walitti deebina inshaallah. Kabajamtoota balayantii ibiddarra kaa'ee jira. Ibidda qilleensa irra kaa'ee jira. Dafqutti jira jechuudha. Gaafa inni akkana dafqee hoomachaa'ee jedhee irraa fuunee lafa kaa'inaa jechuudha. Irraa fuunee lafa kaa'inee gaafa inni banaa'ee gara qodaa qopheeffadhee sanitti naqachuuf deemu isinitti agarsiisa. Hangasii nafaana tura. Ayo balayantiya ibiddarraa fuudhee akkasitti gara qodaatti garagalfadhee kaawwadheen jira walqixa isaatti. Isa kana amma guyyaa kamitti fayyadamaa jettanii yoo itti fayyadamtu jettanii gaafattanii fakkeenyaaf boruu rifeensa koo inni kadhaa ta'e odoo dhiqatanii duratti dibadhee takka tursiisee dhiqadhaa jechuudha. Yeroo hundumaayyuu yeroo rifeensa kiyya dhiqachuu barbaadu jalqaban dibadhee tursiisee dhiqadhaa jechuudha. Yeroo hundumaa yeroo rifeensa kiyya dhiqadhu yeroo hundaa jechuudha. Akkasitti fayyadamaan isin jedha balayantii baay'ee bareedaadha. Ani yeroo dheeraaf itti fayyadama. Rifeensa kiyya akkuma isinitti himee yeroo hunda isin dhiqadhu guguu dhiqadhu kanatti dibadheetan waan biraatti hin dibadhu isuma kanatti dibadheetan dhiqadhaa jechuudha. Akkasitti fayyadamaa yoo isin fayyadamedha. Ofiillee wanta sana jechuu barbaadu wanti anaan na fayyade isinin fayyada jechuun miti garuu yaala jarriba laala yoo isin fayyada yoo isin fayyadne isin fayyadne jechuudha malee inni jabduu hin sobduu waan akkasii jechuun hin danda'amu. Rifeensi kan kee carraa dheerachuudha, carraa bareeduudha, carraa guddachuudha qaba yoo ta'e siif guddata. Xiqquma jajjabeessa barbaada. Xiqquma qaqqabinaan keessa rifeensi guddachuu barbaada jechuudha. Rifeensi gariin usumaati sheltuu walumaatti qaqqabdu kan guddanne jira jechuudha. Kanaaf si fayyada yoo ta'e itti fayyadamii siin jedha obboleettii tiyya akkasii baay'ee bareedaadha. Atiin dirqama zayituuna barbaaduu hin qabdan. Fakkeenyaaf zayituuni fayyadama. Zayitii bishaanii fayyadamtu hin qabda yoo ta'e kan rifeensi kan kee jaalatu isa sanitti fayyadami. Isa sanii amma si barbaachisu itti dabaladhuuti ibiddarra xiqqoo isii danfisii ho'isii ibidda xiqqaa ho'ititti akkasitti fayyadamii siin jedha obboleettii tiyya haalee balayantii hunda keessanii. Kanan isin jedhaatti fayyadamaa jarribaatii laala baay'ee bareedaadha. Yeroo dheeraaf tura. Ani ji'a lama ji'a sadii akkasitti fayyadamaa. Xiqqeessatumaa itti dibadhaa guddeessee ittiin dibadhu akkasii. Isin jedha rifeensa ni bareechaa ni dheeressaa. Itti fayyadamaa yuutuubii kiyya immoo sabiskiraayib laayik sheeruu naaf godhaa. Biyya jabeessaa na cinaa dhaabbadhaan isin jedha. إن شاء الله هذا فيديو براتي ولد ديبنا ورب جل إن شاء الله بإذن الله ورقة في قبضان قافي يادك قبضان
karaa keessaatiin dhuftanii na dhiyeessuu dandeessan isin irraa akkasii jabaadhaa obboleeyyan tiyyaa ana jajjabeessaa na jalaa daawwadhaa naam sapootii ana waan na fayyadee waan itti fayyadame waan arge waan gaariidha yoo jedhe isin fidee isin agarsiisaa isin jarrabtanii laaftanii jarrabtanii yoo jettanii isin fayyada taanaa itti fayyadamuu isin fayyadu taanaa ni dhiisuudha akkasii na jajjabeessaa hundaa na cinaa dhaabbataa naam sapootii hanga viidiyoo biraatti walitti deemnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.